Of eeggannoo shamarran keenya gara biyyaa galuuf karoora qabdanii fi gaafa gara biyyaa galtan akkasumas immoo namoonni achi teessanii kaargootti meeshaa keessan ergattanii fi namoonni immoo maallaqa yoo doolaaras ta'e riyaala diraama ta'e birrii biyya kamiyyuu yoo ta'e harkatti baattanii kanneen akka warqii fi saayitii kanneen kana moobaayilii kanneen kana harkatti baattanii shaanxaatti adeemaa jirtan jechuudha. Of eeggannoo guddaa akka gootanii obboleettii kanarraatii dhaggeeffadhaa jechuudha. Waan isheen taate maal takka ishee mudate viidiyoo isaa hanga dhumaatti ifan isinii godha jechuudha. Afaan ishee irraa garuu xiqqoo isheen isin dhageessisa mee dhaggeeffadha. jalqaba bool intiniidha dhufne boole ሚካኤል ቦሌዳ ይቹድ መጀመሪያ ከቦሌ ሚካኤል ከካርጎ እቃ ለማውጣት ወንድሜን ጨምሮ ሶስት ሆነን እየሄድን ከመኪናው ስንወርድ መኪና ውስጥ ከኛ ጋር የነበረ አከአማ ፈኬኛፍ ጀቹዳ ሰገሌ ሼ ኢራ አጌፈቹ ጀልቀብዴ አፋን ኦሮሞ ራቲ ገራ አፋን አማራቲ ደበርሰኒ ቪዲዮን ሱኒ ቪዲዮ ኤራ ቪዲዮ ባዬ ኤራ ተኤ ሚዲያ ረቲ ደርበደ ጀቹዳ አፋን አማራ ራ ገራ አፋን ኦሮሞቲ ሲኒቲኒ ከጀቹዳ ሜ አጌፈዳ አከ ኦቦሌቲን ኩንታቴ አኩማ ቤከሙ አኩማ ነመቶኮ ጀታቻ jijjiiramuudhaaf biyya ormaa agxee waggaa baay'ee hojjetachaa turte gara biyyaatti deebite meeshaa kan isheen hojjechaa turte biyya Beeruuti maqaashee immoo Shawaayyee jedhamti jechuudha. Biyya Beeruut hojjechaa turte meeshaa ergattee kan akka moobaayilii kan akka saayitii kan akka doolaaraa harkatti baattee gara biyyaa dhufte jechuudha. Gara biyyaa dhufteet immoo kaargoo ergiteetiin jirti otoo gara maatii ishee hin dhaqiin immoo obboleessa ishee waammattee kaargoo ishee baafattee gara maatii isheetti galuuf otoo jechuuti birrii ishee hin jijjiirranne yookiin immoo maallaqa ishee akkuma doolaara baattee dhuftetti jechuudha. Akkuma suuraa irratti argaa jirtanii saayitiin faa warqiin faa akkuma jirutti jechuudha. Moobaayilii ishee shaanxaa ishee keessa akka kaawwattee kaargoo ishee baafachaa deemtutti jechuudha. Doolaarris achuma keessa jira. Otoo makiinaa kontiraata fudhatanii makiinaa raayidii kan jedhamu jaatama kan jedhamu tokko jira. Raayidii sanaatiin otoo deemaa jiranii kontiraata fudhataniiti gara kaargoo sanaa otoo gahiin bakka itti maallaqa nama kaffalchiisan jira. Maallaqa sanaa kaffaluudhaaf birrii 200 gaafa ani baasu qoy hin baasiini ani siif hin kaffala jedhee namichi birrii 20 na harka jira jedhee birrii 20 gaafanni naa kaffaluuf bu'u ati immoo maallaqa yookiin immoo doolaara baattee dhuftee jirta yoo taate karaa gabaa gurraacha yookiin immoo karaa hawaalaatiin si sharafuu ni dandeenya namallee ni beekna naan jennaan ishii hin beekturee jennaan eeyyee nan beeka gaafa jedhu koottu jedhee gara tokkotti nu jallisee wajjumaan otoo deemaa jirruuti isheen kun ikkoo biyya alaarraa dhufteetti Beeruut irraa dhufteetti nu jedhee himate ela kunno iddoo sanatti dhaqxee sharafattaa jedhee nama natti argisiise jette yeroo natti argisiisu sanatti sadii ta'an obboleessi koo ati inni makiinaa keessa obboleessa kootiin makiinuma keessa haa taa'u jedhe shaanxaan keessa makiinuma keessa haa taa'u ati immoo kun ishee sana bira dhaqxee sharafatta maallaqa kee naan jedhe jette yeroo kana dhugaa dheedheen obboleessa koo biraa nan bu'e gaafa obboleessa koo biraa bu'u obboleessa kootiin hamma ani xiqqoo tokko deemeen obboleessa koo darbatee makiinaa keessaa buuse namni sadii immoo dhufee harkaan nu qabate nuti walii makeenya yoo akka wallaallutaan makiinaa sana oofee sokki jette makiinaa sana yeroo inni oofee sokku makiinaa sana isaatii obboleessa koo darbatee buusu argee makiinaa sanatti deebu'ee fiigee makiinaa sana lixuu nan dadhabeette gaafa makiinaa sana dadhabu nan fiige makiinichuma duubaa jette makiinicha duuba gaafa fiigu namni sadii immoo kabiraa bakka biraa jiru jette isaan sun immoo makiinaatti galan jette ela obboleessa isaa darbatee buusee birriin sun shaanxaan moobaayiliin hundisaayyuu achuma keessa jira obboleessa ishee qofa darbatee buuse ishee sanaatiin kun ishee sana bira aqi jedhee agarsiise akkasittiin isaan buuse yeroo isheen maallaqa sharafuuf jettu jechuudha achumaan makiinaa kaafate fiigaa sokkee jechuudha yeroo kana obboleessi ishee hin dandeenye uma gochuuyyuu isheen faana fiigeen nan iyyee jette yeroon iyyee jedhutti na dhagaye wanti tiraafikoonni jiru tiraafikoonni na dhagahan jette ani bakka akkuma maraatuun faana fiigee jette yeroo kana tiraafikoonni bakka makiinaa sana hunda dhaabanii jette hunda dhaabanii iyyaama fiigee bakka tiraafika sana nan gahee makiinaa sanatti aqeen narrarra'ee jette
tiraafikoonnis na gargaaranii maallaqa kiyyaa hundumaatu nu qabanii mana seeraa nu geessanii saayitii kaargoo sana itti baafadhus hin arganne saayitiin itti maallaqa sana sharafus hin arganne poolisoonni nu qabanii battaluma gara mana hidhaa nu geessanii hunduma keenya ijoollee isa faana nu hatuu dhufanis isaan sana warra ijoolleen sadii jechuudha namoota sadii shufeericha wajjiniin nama sadii obboleessa ishee kana ta'aniitiin mana seeraatti dhiyaatanii mana seeraa kunoo maallaqa ishee hundumaa shaanxaa ishee waan hundumaa ishee fi deebisiisee namichaatiin immoo abbaa makiinaa sana kooddii makiinaa sana wajjiniin gara hidhaa yookiin immoo mana seera adabaatti galchameetiin jira jechuudha. Maal siniin jechuu barbaadeenii wanti tokko barumsa guddaa isinii ta'a siniin jedha obboleewwan kiyya gaafa eessarraayyuu dhuftanii jabaan waaqayyoodha ani jabaadha ani beekaadha annan danda'a anan namni na shawaduu hin danda'u ani faamilii fakkeenyaaf jechuudha namni kamiyyuu kan dhufu garuma Finfinnee keessatti waan ta'eef ani nama maatii Finfinnee keessaa qabu ani nama fira Finfinnee keessaa qabudha ani obboleessi kiyya nama seeraatii nama akkasiitii nama dandeettii qabu ani illee nama afaan beekudha namni na dagu hin jiru namni akkas na godhu hin jiru in jedhiinaa jechuudha miistekiin akka inni itti namatti dhufu ilaala alammashiin isa kam ilaaltee obboleessi ishee shaanxaa sana keessa jira obboleessa koos akkas go'a jettee yaadna makiinaa sana kan isheen fudhatteetu kontiraatadha siniif haa galu kontiraata ta'ee makiinaa sana fudhattee jirti waan ta'eef hin shakkitu hin sodaattu kontiraata waan ta'eef jechuudha tokkoffaa meeshaa ishee itti fudhattee galuudhaaf jechuudha obboleessa koo dhiisee obboleessa koo biratti waan godha jetteetu hin yaaddu jechuudha durumaayyuu immoo maallaqa sharafuuf yeroo buutuyyuu immoo jechuudha isaan garaa waan ta'eef obboleessi ishee bira hin jiru dhugumaattuu immoo itti yaadanii ilaalanii makiinaa sana obboleessa ishee sana fudhatee eessa dhaqulleen beektu isheenis immoo nama biratti sharafachuu dhaqxu sanallee immoo hin beektu jechuudha kanaaf jennaan gaafa biyya ormaarraa dhuftan adaraa keessan of eeggannoo godha waa'ee maallaqa karaa gabaa gurraacha akkasitti sharafatte iddoo kana aqii akkasitti dhaqee akkasi asiniin jedhan gonkumaayyuu ittiin galiinaa jechuudha tokkoffaa maallaqa foorjidii isinii laatu lammaffaa akka kanatti dafqa keessanillee iddoon taanetti isin gachisiisuu danda'a namoonni tokko maallaqa baay'istanii walitti qabdanii baattanii dhufuu dandeessu baay'ina barbaachatti immoo ishuma qabdan dhabuu dandeessu waan ta'eef kallattumaan baankii keessan dhaqaa sharafadhaa yoo dandeessan immoo achumatti sharafadhaatii maallaqa keessan akkaawuntii maatii keessan irraa haa ta'u yookiin immoo akkaawuntii keessan irraa haa ta'u galchadhaatii koottaa of qopheessaati waanuma tiraanispoortii godhattan kanuma hin jira miti. Kanuma akka tasaallee ta'ee maatiin ofii yoo dhufuudha baatanillee kan itti tiraanispoortii godhattu qofa waanuma xiqqoo dhibba lama taatu qofa harka keessanitti qabadhaati gara biyyaa koottaa akkasuma immoo wantoota barbaachisoo ta'an immoo gaafa dhuftan immoo kan akka warqii kan akka saayitii kan akka moobaayilii kana immoo maatii keessan bira kaawwadhaati adeema shaanxaa keessatti baattanii hin deemiinaa isiniin jedha jechuun otoon beekiin otuma ati nan beeka jettu otuma ati nan danda'a jettuuti waan ittiin tuqan hin beekanii jechuudha kanaaf obboleewwan kiyya qaalii yeroo hundumaa of eeggannoo gootanii gara biyya keessanii yeroo galtanii bareedaa ta'a dafqi ofii nama aarsa akkatti fiddan akkaataa itti hojjettanii akkatti ifatamtanii maallaqa sana akkatti aarsaa guddaa kaffaltanii fiddan hin beektu waan ta'eef gaafa immoo deemtanii uftanii haala kanaan maallaqni keessan isin harkaatii shawu jettu immoo isin aarsaa jechuudha malee obboleessa ani biraa qabaattiin naman baasu akkasuma immoo ani asitti rakkachuu korra maallaqa tokko maatii amanuu dadhabuurraan kan ka'e maallaqa walitti qabdanii tokko maatii amanuu dadhabuurraan lammaffaa daldala amanuu dadhabuurraan kan ka'e maallaqa walitti kuuftanii baattanii jechuudha gaafa gara biyyaa galtanii wantoonni akka kanaa isin mudatuu danda'a jechuudha darbee immoo lakkoofsa 60 irratti yeroo dawwalattanii makiina raayidii qabattan jechuudha yeroo dawwaltanii kaatanii ofiisaanii deebisanii isinii dawwalinii miisejjiin immoo kooddii yoo isiniif kenne malee zim jettanii raayidoota 60 raayidoonni daandiirra iddoo barbaadan dhaabatanii kootu jedhanii isin kadhatan tole hin jedhiina tokkoffaa kan seera qabeessa ta'e raayidii 60 sana yeroo dawwaltanii isaan immoo deebisanii isinii dawwalu hammootummaa jechuudha deebisanii isinii dawwalanii ka'anii kooddiin
dijiitii afur isinii dhufa koodicha sana isaaniif deebistu yeroo kana makiinaan kun otoo si fudhatee bade yookaan waa tokko si godheetillee koodii sanaatiin makiinaan kun akkam akka ta'e bilbilli kunillee nama kam akka ta'e irratti beekamaadha ni qabamaa jechuudha makiinaan sun malee raayidoonni fakkeenyaa fi hattoota kan baatan jiru raayidoonni baay'een lakkoofsa gosa wal fakkaataa 60 irratti jechuudha daandii irra dhaabbatanii amma nama tokko fe'aa oolan baay'eetu jira jechuudha karaarra yeroo deemtan makiinota akkasii guutan jechuudha. Kanaaf xilliq jettanii itti lixina warri akka kanaa hattoonnis keessa jiru waan ittiin nama hadoochanis qabatanii adeemu waan ta'eef lubbuu keessaniifillee maallaqa keessaniifillee rakkoo biraa isinirra geessisuu danda'a jechuudha. Kanaafuu of abdattanii yookiin immoo fira abdattanii haala kanaatiin hin deeminaa isiniin jedha achumatti qophaa'a moofaama keessan qabadhaatii koottaa keessaafuu yeroo akka kana kaargoofa baasuu deemtan jechuudha of eeggannoo guddaadhaan wantoota meeshaa waan baattanii uftan mana kaawwadhaa hamma naga'a jettan maallaqa ittiin baafna hamma kana naga'a jettanii itti yaaddanii fi akkasuma immoo maallaqa baankii deemaa sharafadhaa adeemaa malee odeeffannoo akkasii haati biyya arabaarraa dhufteettaa akkasirraa dhufteettaa akkasi gargaarraa wanta akka kanaa jira information akkasii sin geessisna yoo jedhani nama kamiyyuu tole hin jedhina isuma guddaa ta'e isuma nama guddaadha kun ulfaataa namaati nama waaqayyoo fakkaatu nama rabbiin beeku jedhee fakkaatutu si ganaa jechuudha isumati guddaa jettu kana kanaafuu nama kamiyyuu hin amanina biyya kana keessatti isiniin jechuun barbaada obboleewwan kiyya akkasuma gaa namoonni immoo yaada qabdanii fi qeeqa qabdan immoo muudannoo akka kana qabdanis immoo komintii jala kaa'uu dandeessu dogoggorrii yoo jiraate immoo na of kolchaa isiniin jechuun barbaada viidiyoo biraa yookiin immoo sagantaa biraan hanga walitti deebinutti nagaan naa turaa baay'ee sin jaalladha baay'ee sin kabajaa keessaafuu informationii akka kana isin biraan geessisuutti anaan baay'ee tokko na gammachiisa jechuudha nama lama nama sadii haa ta'u nama tokkollee haa ta'u barumsa irraa argachuu ni danda'a namni kanarraa barate immoo boruuf of eeggachuu alakka waan akka kanaa jiraa jedhee irraa of eeggachuu yookiin immoo of qusachuu ni danda'a jechuudha kanaafuu turtii gaarii isiniif haa ta'u nagaan naa oola.